Haaboo Rashiidaan akkaawuntii natti ergiteenti Aha. ani isiin na gaafatte zeelni qabdaa naan jette. Zeelni qabdaa jennaan ani zeel biizinasaatiin qaba malee reegulaarii parsanaalii kiyya itti seenu niiraa hin qabuun jeen. Tanaafuu yoo danda'ame because Haaboo Rashiidaan waan eeggachuuf jirtuuf jecha niiraa san yoo Okay. danda'ame akkaawuntii kanatti ergi jette mee akkaawuntiin itti sii ergu na ergii naan jette jennaaniin asirratti ni kunoo akkaawuntii kanirratti ergi jetteeti akkaawuntiin kanaa jeetiin isirratti ergee Akkaawuntii jecha Haaboo Rashiidaan si kennite ammaati kuyiin kan nuu deemte jechuudha. kuuyinitti kanne Thank you. kuuyin Hayyee Bakka itti tana naa bakka dhaabe tana naa itti dhaabbadha. deema itti Bakka deema tana naa kuyiin hayyee. dhaabbadha. Aha. Bakka tana naa dhaabbadha. Laali maalleenni kun maallaqa mata ol qab gaafa isiin gootu san durarraa hin eegala dubbii tana. Hayyee. Mata ol qabaate qaaf goonaa jettee pilaana tabaaf ta'isi. Okay. Nattiin gad dhufte. Aha. Amma ta ol qabu waan jaaniihu I'm sorry to say this waan inni ta'e hin beeku. Aha. Okay? Maali mata ol qab akkana shamarran aadaa Oromootti gizee gartee akkanatti gartee miidhamte. Hawaasa irratti gartee maqaan isii wanta ta'e akkana goonaa jettee miti. Aha. Haaya duuba hoo sagantaa gabbaafte. Aha. Leenca anis nama cufat dawwali leenca kudhan namni darbuu qaba anis namaan qopheessuu qaba. Isiinis nama qopheessuu qabdi. Hay an nama leenca darbuun beeku leencaas darbeen beeku tun dubbinarra guddootii. Aha. Amma okay walitti haasa'uu qabna jaanii guruppii godhanii waliin nu hidhan. Aha. Amma gizee walitti nu hidhan Bakka ambarii tanatti achi keessa jirti. bakka tanatti kuyiin eenyutu guruppii walitti godhee isin walitti hidhe? Okay aatika dawwalteeti Aha. aatika nama leenca darbuu ni beektaa. Ijoolleen leenca daddarbitu numa jirti an takkallee godheen beeku mee waa hundaafuu saahibboota kiyyattiin dawwalaa jette. Aha. Okay amma gizee isiin akkas jettu bas deemiiti jetteen guruppii jaari Aha. nama ati beektu yaamii warra gartee sitti dhiyaatu afooshaa taatee gumaata nama waliin qabdu taate yaammadhu jetteen. Aha. Haaya jetteeti ati kan haatee guruppii jaarte. Aha. Guruppii ijaartee guruppii sanitti nama ida'uu dadhabde. Sani naan jette ajaa'iba ati mokkorii naan jette. Aha. Haaya jeetiin guruppii ijaaree ummata bakka san ummata isiin maqaalee natti kannitu kanaan ummata kana cufan beeku. Tilkii isaaniin qabu ummata kan qabuan. Amma fuutee gizee natti ergite maqaa isaanii kana harabbiin na shaayidan mallee niin qaba. Miskii waan miskiituu miskii tirii jette katabadden beekure. Akkasi fuudhee ummata sana achi keessa naqee akkana. Nama hunda miskii waan miskiitu jettee barreeffatte. Isaan hin beeku silkiin xiyyaa sassaayi san jirtu maqaa isaaniis gaafachuu hin feene. Akkasitti daraddaradhee katabadhee. Haaya. Amma akkasitti fuudheetiin achi keessa naqee obboleeyyan kiyya ruumiin tun tanaaf wanta taate namni irratti hirmaadha gisee nyoo namuu calje. Aha. Namta kan hin dubban. Aha. Amma hayaati qajamaan ta'e hin dubbattu jennaan maybe dalagaarra jiranii inshaallah maybe boodafaa akka nafaa ni dubbatanii jette. Haya laala wanni takka wanni keessaa dubbatamtu hin jirtu. Amma saniin jeen hayi habarshida gaa wantinis jedhamte an nama dubbatu hin agarre dubbiin tun naan galle gaa hime inshaallah numa laalla. Amma silkii ummata kanaa cufa fuudhi dawwaliin naan jette. Jara kanan beeku beeka amma ta'u. Eenyu namni dawwale siin jiru? Habarshidaan naan jaa. Okay. Haya jeetiin ka'ee namni cufa dawwalee namni sadii na jalaa fuudhe. Na jalaa fuudhanii akkana silkii teessan xiqqaarraa hin harkadhee wanni akkana hayyee inshaallah isii wajjin haasawinneeti goonaa jaan hayyee waliin haasawa. Anamma tana ergaa fudhadhee ergaa san bakka san geesseetiin taa'ee ummata kana eegutti jira. Namni natti deebi'ee hin jiru. Amma osuma akkana jiru waqtii wal jala geesse. Waqtii wal jala geessee booda ati akkanaan sajatte ajaa'iba ammaallee ni gizee dhufees sadaqaafiin gartee kannachuu deema ammaallaqa kana haajata akkaas ittiin qabu leencaa fi jinniis gartee irraan haayyanne jette. Haaya amma achi dhaabbatte gaa beekaa gaa ajaa'ibaan tun leencaan beeytu mata kan beeytu leenca darbuus hin beeytu ooma leencaa tanaa takka irraa hin beeytu gaa sheekaa gartee mata kan beeyne tokko hin jiru saniyaan amma gaa dubbiin bultu guyyaan san geessee an bakka dalagaatiin jira. Dalagaa fi qaadaas fudhachuu hin dandeenye bakka dalagaatiin jira akkasitti mana isii keessatti
namni mana banaa kana abbaa fedhee seenaa abbaa fedhee gabboo abbaa fedhaa seenaa abbaa fedhee gabboo afaan wallaallee murti guutoo mana nuu baneen mana kana afaan wallaallee murti guutoon ka'ee mana nuu banee mana murti guutoo dheenee amma ambariis dhufte ambariis ni dhuftee namni warra leencaa sanii sin agarree beekan amma gaandalagaa jidduun haasawaa jidduun wanta ja'a wardaan oolee isis invite godhamtee turtee namni invite godhe takkan dhufne wanta qofaa dhufe wardaa dhufe fi wanta dhufe eenyu wardaa dhufe I think wardumaa dhufeensa wardumaa dhufe akkasii wanni san eegaltee akkasitti gaakunoo haajaan teenya arra tana akkanatti gartee kana godhuu deemnaa jettee beeksisa gootee aborshidaan akka gartee nama aruuzaa uffattee dhuftee gartee nutillee gaa uffannee akkasitti dhiyaachuu hin dandeenye waan bakka dalagaatis jirruuf hoolii gartee bakka hoolii waan jirruuf akkasitti gaa dubbiin san taate leencaa siin agarree hay namittiin maaliif anaa fi ati jetti maaliif maal jechuudhaan jenna anaa fi ati jechuun ani haqa namaaf irraa galchuun ati maaliif si aarsiti amma ooluma haatee akkanaan jetteeti maasaja naa dhiifteemi an bakka dalagaatiin jira dalagaa fi xaddee gizeen galee habarashiidattiin dawwale na dhage hin jeen maallaqa soommanaatis kanii wali qabe soommana si wajjin godhu ayyaada jijjiireetiin jira afxirriniin si wajji godhuus hin jirtu maallaqa namaatis niin deebisa akkasii quba qabadhu wanni na bira jiru kanaan hin galchaan hin jeen gaamma amma haymaaniif ummata agabsuu feeta dulloota agabsuu feeta saniin jeen lakkee ummatatti deebiseetiin karaa ittiin sitti ergan haa barbaadaniin jeen an qabeenyuma namaatu kana bira jiru anas si hime ati nama ergees hin beeytu namni ne ergees nama kiyya an sitti mubaannaan sila atuni hun beeytu garuu waan rabbiin na arkuuf haqa namaa kana deebisuun qabaa je'eetiin ummatatti maallaqa deebise ummanni baaraganii maali naan jaan ummata kaamiti yaadaan jijjiire'anii maallaqa keessan deebifadhaa je'eetiin Koin maallaqa silaa gargaara. gizee takka hamza gizee takka Manoona woomana dabaafachuu fadhe woomana dabaafachuu fadhe. Amma maallaqni ati deebiste hagartee ati kaatis deebifteetiti amma kanuma gargaarsa soomanaatu deebisu jirta. deebisuttiin jira maaliif yaadaan jijjiira wanni ni yaada jijjiireef maalleeyni tareezaa kun Dubaay deemu deemaami bar kanaas anaa miti hagodhu deemu isittiin erguu deemaami isa deemu deema maalleeyni kun naagalteetiin fuudhee maallaqa soomanaatis deebiseen amma gaas gara galeetiin maasa jedhiiseef habarshida maallaqa tareezaatis deebisee quba qabda kasoomanaatis deebisee maallaqa tokko biyya dhaqe maqaan namni badirjo ergite kana intalaanaaf beeka dawwaleetiin gaafadhaa birri Itoophiyaa akkamittiin deebisaaf illee beeku meeniin gaafadhaa jeetiin intala dawwalee intalti $100 ergee $100 naa deebiseette amma maallaqa isiin Itoophiyaa ergite kana firraa dhiiseetumaan $100 isii akkaawuntii kiyyarraa intalaa dabarse booda akkaawuntii kiyyeen keessa deemee ilaalu 15,000 fi 200 maallaqa Itoophiyaa kakara isiitiin baankii seeneen arge amman jeen maasejaan dhiiseef ammas habarashida maallaqa namaa hunda firraa galche 15,000 fi 200 na bira jira 15,000 fi 200 kana siituu ergeense haa akkaan itti sii deebisu naa himiin jeen amma gaa dubbiin tun isii gubdee anaaf beeka jettee haatee bakka tanas pooyintii naa qabadda akka gaariitti haatee maqaa yoon sin balleessine jettee viidiyoo takka daleedee maxxansite. Amma gizee maxxansitu an viidiyoo sanii hun agarre an bara agarre. Maqaa yoon sin balleessine hoggaa jettu sagaleen sin jette moo maaliin sin jette? Silkiin naan jette. Si dawwaltee? Silkiin naan jette maqaa kee yoon sin balleessine itti deemii balleessiin jeen. Deemii balleessi. Wooma feetee godhuun jeen. Amma haatee viidiyoo marte. Ajaa'ibaan maallaqa kunoo guyyaa 5 guutuu kadhatu jirra. Maallaqa hawaasaa kan nu diddee akkana marreettee marteeti ambara agartee amma. Ambara agarteeti hay maaltu maalte ati maallaqa wayii nu diddee akkaawuntuma gaafatutti jirtaa bakkatti erganii jettee haa naas dubbistee haatee isiis voisii martee ergiteef. Habo, this is not good. She didn't say she's not gonna send it. But I don't like this.
nuti obboleeyyanii waan bareedaa waliin daleenne jennee yaada qabna akkamitti waan kana goota itteen ka'a. Atis dachittiin silaa qaa dhaabbadhu. Siifi isii hoo anaa isinii beeka. Inuma akkana naan jetta. Okay, bakka tanatti cimannaa dhaabbadhu. Ati kaa Wayye. waan amma gartee kuyin of argeen jette kana dawwaltee haborashiidhaan atiin siin jettee jirti. Voice message anaatitu voice message dhiiseef gizeen ani viidiyoo san arkuun haboo kaleessa waliin gatteenyee waa hedduu waliin hojjenna jennee waan sadaqaa kanallee waliin hojjenna jennee sadaqaallee si waliin godha jettee mucayyoon tun isiin akkaawuntuma naa ergi jettee voice naa ergi jettee an voice erguu hin barbaanne voice naa ergi jennaanin voice erguu hin barbaanne because hujirra waan hin turee fi isin hin ergu hin jenne akkaawuntii tanteetii fi voice waliin naa ergi jettee waan biraa hin jenne maalii fi viidiyoo kana maruun barbaachisee maaliif arrabni dilli kun hundinuu maaliif barbaachisee kanaafuun jeen niiraa sana kasadaqaa keessa haa seenuuti niiraan kun kasadaqaa keessa haa seenu doolaara kuma intala rakkatte sani anaatitu ergaa fi akkaawuntii ati ammana irratti ergite kanatti hin jeen voice message san dhiiseef gizeen an voice message san dhiisuuf voice message biraa naa marteeti yooniin ani akkamitti ati waaniin an dubbadheerra you know she said in English I think هو يخا منا ترادا منا تران واتو دمينا خين منا ترادتي ولا غينيو برشيدا اتي مرتفع أكنام فن ati murteeffattu isaanis gaafadhaa jaras gaafadhaa hoggaa jarri hoggaa jarri mana kana jee itti walii galtan manni hamzallee mana duraan qabattaniiti dhagay mana qabattaniiti caayaa godhattanii isiniif mirga eenyu kan kaasitti caayaa qabdanii ani filadhega takka mana hamzaati takka mana turaan lameen kanarra irra guddinsa mana hamzaatitti ta'u atu haasottee carraa keetti way dubbanneessi dhaggeeffanne ibsaan akkamitti seenaa ibsaan tuqee jecha joofi abbaan dhimmaa dhaggeeffata osoo abbaan dhimmaa mata ol qab je'i na gargaareettee natti dhufeen haborashiidan natti dhufte ishiin tanaana kaaddume ishiin natti dhufe haborashiidan birbira dawwaltee na dhufte ibsaa dhagay abu harashida waan kana keessan jiru dhiis waan kanallee je'eni an ajalaa qabbaneesse viidiyoo dalaginaan jennaan haya je'e irraa qabbaneesse irra cofeen haborashiidan tana anaaf haborashida walitti wallola sin qabnu waa walgoone sin qabnu nama kana rabsini